Jira jirtu daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Nabiraan Biruutu oduuwwan sa'aatii kana isinitti himama. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo 36 manni murtii bilisaanii kee bakki buuteen isaanii dhabame. Deeggartoota adda bilisummaa Oromoo Shaneetii jedhamuun ilmaan Oromoo 36 bulchiinsa magaalaa Buraayyuu ganda Gafarsaa Noonnootti hidhamanii kan turan yoo ta'u, dhimma isaanii manni murtii kufaa taasisuun bilisa erga jedheen booda bakki buuteen isaanii dhabamuun dhagahame. Dassalain Dhufeeraa fi Kabbada Gammachiis sababa deeggarsa maallaqaa uummata Wallootiif walitti qabaniif jecha Amajjii 13 bara 2013 mana jireenyaa isaanii keessaa butamuun kan hidhamanii turan yoo ta'u, yeroo ammaa kana hidhamtoota siyaasaa kana keessatti akka argamani OMN odeeffatee jira. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo baay'inaan 36 ta'an kunniin turtii yeroo dheeraa booda mana murtiitti kan dhiyaatan yoo ta'u, himannaan isaanii irratti banames deeggarsa maallaqaa fi meeshaa ABO Shaneef taasiftu kan jedhu ture. Manni murtii magaalaa Buraayyuu himata isaaniitti dhiyaateef ragaa abbaa alangaa yeroo dhabutti himata sana kufaa taasisuun bilisa isaan baasee ture. Haa ta'u malee garuu poolisiin hidhamtoota kana utuu hin hiikin ji'oota lakkoofsee ture. Hidhamtoonni kunniinis karaa abukaatoo isaanii ajajii mana murtii kabajamuu dhabuusaaf iyyata dhiyeeffachuu isaanii sababeeffachuun manni murtii yeroo lammaffaaf akka hiikaman ajaja dabarsee ture. Ajajaa mana murtii kana faana dha'uudhaan guyyaa kaleessaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kunniin waajjira poolisii Buraayyuu Gafarsaa Noonnoo keessaa dhabamsiifamuun bakka buuteen isaanii dhibuu maatiin OMN itti himanii jiran. Hidhamtoota kanneen keessaa kan argamu Dassalain Dhufeeraa hidhamee guyyaa lama booda abbaan isaa obbo Dhufeeraa Balaachoo ilma isaanii gaafachuuf dhaqanii poolisootaan kan hidhaman yoo ta'u, haga ammaatti ji'oota 3 oliif waajjira poolisii Buraayyuu aanaa sadaffaa keessatti hidhamanii jiraachuu isaanii OMN odeeffatee jira. Namoonni gaafa addi bilisummaa Oromoo gara biyyaatti galuu isin deeggartoota ABO'ti jechuun hordoffii humnoota tikaa mootummaatiin Buraayyuurraa hidhaman osoo mana murtiitti dhiyeessin waggaa 3 boodatti banaa manni murtii ji'oota 6 haga waggaa 19tti itti murteessu maddeen OMN itti himan. Murtoon dabaa murtaa'es ji'a 6 hanga 19tti kan murteeffame yoo ta'u, namoonni itti murtaa'e kunneen Buraayyuu ganda Malkaa Gafarsaa fi Gafarsaa Noonnoorraa kan hidhamanidha. Mohaammed Fantaalee bal'ina oduu kana qindeessee jira. Maqaa jijjiiramaatiin gaafa ABO'n gara biyyaatti galuun isin deeggartoota adda bilisummaa Oromooti jechuun hordoffii humnoota tikaa mootummaatiin Buraayyuurraa namoota hidhaman osoo mana murtiitti hin dhiyeessin waggaa 3 booda tibbana manni murtii murtee dabaatti muruu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Murtoon dabaa murtaa'es ji'a 6 hanga waggaa 19tti kan murteeffame yoo ta'u, namoonni itti murtaa'e kunneen Buraayyuu ganda Malkaa Gafarsaa fi Gafarsa Noonnoorraa kan hidhamanidha. Simannaa ABO wal qabatee namoonni godina addaa magaalaa Buraayyuurraa bara 2011 akka lakkoofsa biyya kanaatti qabaman haga ammaa hidhaa keessatti gidirfamaa jiru. Hidhaa keessatti gidirfamuu qofa osoo hin taaniin murteen dabaa yookaan shiraan godina addaatiin ala Finfinneedhaa ragaatti ba'uudhaan ilmaan Oromoo sabboontota warreen ta'an hidhaa dabaarratti murtii dabaarratti murteessaniiru. Kanneen keessaa galmee 3tti namoonni kan murteen irratti darbee haga ammaa galmee tokko akka informationiin harka jirutti namoota 33 kan of jalatti qabatu keessaa namoonni 13 murteen irratti murtaa'eera. Murteen isaanis ji'a 6 haga waggaa 19tti kan itti murtaa'edha. Namoonni murteen kun itti murtaa'e kan maqaan isaanii nu dhaqqabeem Galaanaa Adaraam, Lataa Baqqalaam, Kabbadaa Deebisaam, Kabbadaa Fayyisaa, Tigisti Tasfaayim, Alamaz Araarsaam, Hayila Mikaa'el Taaffasaa, Alam Taaffasaam, Asmaraa Abbabaam, Hirphaasaa Galaanaa, Tasammaa Galaanaa, Izraa Efreem fi Fireewoot Qannaa kanneen jedhamanidha. Kana malees garee lama kan namoota 30 of jalaa qabus itti murteessuuf deemamaa akka jiru qaamonni itti dhiheenyan dhimmicha hordofaa jiran Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniiru. Hidhamtoota kanneen keessaa obbo Galaanaa Adaraa namni jedhamu manguddoo umrii waggaa 50 yoo ta'an, qabsaa'aa fi sabboonaa waggoottan 30 darban keessa uummanni Oromoo naannoo Finfinneetti akka of ijaaru nama hojjechaa turedha. Faallaa kana ammoo nama bulchiinsa magaalaa Finfinnee akka hin bal'anne danqaa uumedha jechuun himanni irratti banamuu madda keenya Buraayyuurraa dubbisnee ibseera. Namni waggaa 19tti murtaa'e obbo
Galaanaa Adaraa manguddoon jedhamu manguddoo beekamaa Burraayuu Gonda Malkaa Gafarsaa keessatti nama Oromoon akka ijaaramu akka cimu godhee fi Finfinnee keessatti immoo bal'inni magaalotaa akka gara Burraayuutti hin bal'anne namoota ittisaa ture. Kanarraa kan ka'e ragooliin itti rageessan jiraattota Burraayuutiin osoo hin taane magaalota Finfinnee irraa kan mootummaan qindeessee fideedha. Ragaa kijibaatiin murtoo dhabaa waggaa 19tti murteessanii jiraachuus maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniiru. Kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti namoonni humnoota mootummaatiin hidhaman osoo mana murtiittiin dhiyaatin manneen hidhaa fi buufataalee poolisaa magaalaa keessatti dararamaa jiraachuu gabaasaa turuun keenyam ni yaadatama. Bulchiinsa Somaalilaanditti baqattooti Oromoo qaamota mootummaa biyyattii hidhataniin ji'a 3 oliif saamamaa fi hidhamaa turan dirqamaan qabamuun gara biyyaatti akka deebifamaa jiran dhalattoonni Oromoo biyya Somaalilaand OMN itti himan. Gama biraatiin gaafa waxabajjii 30 bara 2021 humnoonni kunneen ilmaan Sumaalee kan taate daa'ima waggaa 5 mana cabsanii hatuudhaan Oromoo taate jedhanii miidiyaa biyyattiitiin duula maqballeessi baqattoota kanneen irratti bananii turu. Jiraattonni baqattoonni achi himanii jiranii Naayimaa Umar garas bilbiluudhaan gabaasa dabalataa qindeessiteerti. Baqattoonni Oromoo Somaalilaand jiraatan ji'oota 3 as dhiibbaan garaagaraa qaamota mootummaa biyyattiitiin irratti raawwatamaa jiraachuu OMN itti himani. Saamichi hidhaan doorsifnii fi qabamanii dirqiin gara biyyaatti deebifamuun gochoota baqattoota kanneen irratti raawwatamaa jiran keessaati. Ji'oota 3 dabran kana keessa namoonni 3,000 caalan fedhinnaa isaaniitiin ala dirqamaan qabamanii gara biyyaatti deebifamanii jiru. Kanneen dirqamaan gara biyyaatti deebifaman keessatti namoonni waraqaa baqattummaa qabanii fi kan qabnes keessatti kan argaman ta'uun ni dubbatama. Kana malees gochoonni maqaballeessii garaagaraa irratti raawwatamaa jiraachuu dubbatu baqattoonni kunneen. Gaafa waxabajjii 30 bara 2021 humnoonni kunneen ilmoo Somaaleetan taate daa'ima waggaa 5 mana cabsanii hatuudhaan Oromootu hate jedhanii miidiyaa biyyattiitiin duula maqaballeessii baqattoota kanneen irratti banuun uummanni biyyattii akka mana hin kireessinee fi kan keessa turanillee keessaa yaasaa akka jiraniitu himame. Ji'a dhumate kana guyyaa 30 baatii jaafaa bara 2020 takka daa'imni waggaa 5 tokko kan nama Somaaleetan taate halkan walakkaa mana cabsuudhaan qaama hin beekamneen hatamtee turte. Akkuma daa'imni kun hatamteen guyyaa itti aanummaas daa'imni kun yeroo argamtu miidiyaan biyyattii wal jalaa fuudhuudhaan daa'imni hatamtee nama Oromoo to'ate kan hates qabamee jira Oromoodha. Akkasuma ammas isaan gareedhaan hatan daa'ima kana jedhanii miidiyaa irratti oduu sobaa tamsaasanii. Dararaan baqattoota Oromoo kanneen keessummeessaa jiran kana qofaa miti kan jedhu namni kun tibbana mootummaan biyyattii baqataan biyya biroo kanas keessa jiraatu hundi magaalattii keessa gadi bahee dalagachuuf ji'a 3 doolaara 50 mataa mataatti mootummaaf galii galchuu qaba. Hin kafalu taanaan hojjetee jiraachuu hin danda'u jechuun seera haaraa baasee jira jedhe. Kunis ammoo baqattoota hojii guyyaa hojjetanii maatii ofii jiraachisan kanaaf hedduu ulfaataadha. Kanaaf baqattoonni kunneen rakkoowwan irra gahaa jirtu tana sababeeffachuudhaan guyyaa dheengaddaa adoolessa 5 bara 2021tti namoonni dhibbootaan lakkaa'aman waajjira UNHCR duratti hiriira bahuun sagalee dhageessisaa turani. Sagaleen teenya haa dhaga'amtu, rakkoon teenya haa laalamtu jechuun gaafii gaafachaa akka turanii fi itti gaafatamtoonni waajjira mirga baqattootaaf falmu UNHCR gadi bahanii baqattoota kanneen dubbisanii jiraachuu himuun garuu hanga ammaatti rakkoon furame akka hin jirre dubbatu baqattoonni Oromoo Somaalilaand jiraatan kunneen. Rakkoon kun guyyaarraan guyyaarratti lakkumaan hammachaa dhufte osuma rakkoon kun itti fufee jiru ammas bifa biraatiin rakkoo addaatiin nutti dhufanii kunis maali namni kamiyyuu taanaan namni hayyama baqattummaa qabus baqattootas tahee asaayimsii karoonni biyya kana keessa jiraatan martinuu ji'a 3tti doolaara 50 akka kafalanii yoo kana hin kafalan taate akka manaa gadi hin baane jedhanii mataa baay'ee rakkisaa jiranii baay'ee dararaa jiranii. Dhumarrattis baqattoonni kunneen dhaamsa isaaniitiin hawaasni Oromoo addunyaarra jiran dhaabbilee addunyaattis nuuf iyyuudhaan sagalee nuuf tahaa jechuun dhaammatani.
Mootummaan bajeta naannoo Tigraay gadhiisuuf murtoo irra akka hin gahin ministeerri maallaqaa natti himan jechuun gaazexaan riippoortar gabaasee jira. Ministeerri maallaqaa Ahmed Shidee gaazexaa kanatti akka himanitti taateen Tigraay keessaa haaraa waan taateef bajetii naannichaa akka bara 2014 akkamiin akka gadhiifamu irratti ammatti tilmaamuun hin danda'amne jedhan. Manni maree bakka bu'oota uummataa wiixata darbee bajeta bara 2014 birrii biiliyoona 500 biliyoona 61 sagalee guutuu raggaasuun ni yaadatama. Kana keessa bajetii naannoo Tigraay biiliyoona 12 yoo ta'u akka ministeerri maallaqaa jedhanitti bajetii naannichaa akkamiin akka gadhiifamu irratti kaanseeraa ni barbaachisa. Waraana Tigraay keessa akka ji'oota 8 lakkoofse booda mootummaa federaalaa lola dhaabuu erga labsee 7 guutee jira. Bajeta bara 2014 keessa birriin biiliyoona 200 fi biiliyoona 3 deeggarsa naannoleef jedhamee jira. Kana keessa naannoo Oromiyaatiif birriin biiliyoona 69 biliyoonni 43 immoo naannoo Amaaraaf biliyoonni 32 naannolee saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaatiif biliyoonni 20 naannoo Somaaleef biliyoonni 12 immoo naannoo Tigraayiif jedhametu jira. Filannoon naannoo Tigraayitti bara darbee filatame mana maree federeeshiniitiin beekamtii dhabuu isaatiin bara 2013 darbe keessa bajeti deeggarsaa akka hin kennamneef dhoowwameef ture. Naannoo Tigraayiif karaa caasaa mootummaa aanaalee magaalotaa fi bulchiinsa gandootaa beekamtii qabaniitiin qofa bajetii kennamaa ture jedha gabaasi kun. Mootummaan Ameerikaa humnooti Amaaraa lafa Tigraay humnaan qabatanii jiran guutumatti gadhiisanii akka ba'an ibsa baaseen gaafatee jira. Rakkoo siyaasaa Itoophiyaatii fi mariin siyaasaa hunda hirmaachisee ariitiin eegalamuu akka qabus irra deebiin waamicha dhiyeessee jira. Haleellaa cimaa humnooti Tigraay loltoota mootummaa federaalaa irratti taasisaniin giddu galeessa Tigraay keessaa ba'uuf kan dirqame mootummaan Itoophiyaa ammas lolli marsaa biraa eegaluuf danda'a sodaan jedhu dhiibaa dhufaa jira. Sababaan lola yeroo ammaa sodaatamaa jiru kanaan ammoo maqaa ristii deebisuu jedhuun humnooti Amaaraa fi loltooti mootummaa federaalaa lafa bal'aa karaa kibbaa fi lixa Tigraay humnaan qabatanii turuu isaaniiti. Haa ta'u malee humnooti Amaaraa kunniin dhimma kanarratti deeggarsa seeraa fi siyaasaa biyya keessattis ta'ee hawaasa idil addunyaarraa argachaa waan jiran hin fakkaatu. Ministeerri dantaa alaa Ameerikaa Antooni Blinken ministeera muummee Abiy Ahmed bilbilaan dubbisuu isaanii kan ibsi dantaa alaa Ameerikaa humnooti Amaaraa lafa Tigraay humnaan qabatanii jiran guutumatti gadhiisanii ba'uu qaban jechuun ejjennoo mootummaa Ameerikaa ifa godhetti jira. Humnoonni Amaaraa fi Eritiriyaa guutumatti lafa Tigraay keessa ba'uu qabu. Ka jedhe ibsi mootummaa Ameerikaa karaa haajaa alaa ba'e kun qaamonni hunduu lola dhaabuun gargaarsa namummaaf karaa akka saaqanii fi yakkamtooti qaama olabaatiin qoratamanii seeratti akka dhiyaatan gaafatee jira. Kana maleellee daandiiwwan gargaarsaa gara Tigraay geessan cufamuun riqicha kutuu fi tajaajila hawaasummaa uummatarraa ugguruun hammeenya guddaadha jedhee jira. Yaaliin daangaa naannolee gidduu fi sadarkaa biyyaatti humnaan jijjiiruuf taasifamus faallaa heera mootummaa biyyattii waan ta'eef dhaabbachuu akka qabu jabeessee gaafatee jira. Rakkoo siyaasaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru humnaan osoo hin taane marii siyaasaa hunda hirmaachiseen furuutu murteessaadha jechuun waamicha godhe.